Audio Jungle. Audio Jungle. Akkam bultan barattoota. Kanaaf barnoota keenya ni jalqabnaa jechuudha. Rational number. From the students, who can tell me about rational numbers? Rational numbers means what? Who can tell me? Lakkoofsa rational jechuun mee namni hiika isaanitti raise your hand and tell me. Rational numbers. Okay. A be an element of A is an element of integer, B is an element of integer, B is different from 0 is called a rational number. So, okay. Kan biraami? Rational number jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha rational number jechuun? Eeshi asubaddaa hundi keessanuu amma isin yeroo barataan deebii deebisu inni maal jedhe jettanii deebisuudha. Barsiisaan asii mootu maal jedhe waan jedhe hubachuudha asii. Fakkeenyaaf rational number jechuun lakkoofsa bifa A irra baatiin barreeffamu ta'ee A fi B'n miseensota lakkoofsa intijarii ta'anii B'n zeeroon ala yoo ta'etu lakkoofsi bifa A irra baatiin barreeffamu kun rational number ta'a jechuudha. Garuu hedduun keessan waan barsiisan asii jedhamu waan barsiisan asii dubbatu daftanii hubachuu qabdan jechuudha. Maal jedhee adda baafachuu qabdan. Keessattuu isin barattoota mee fakkeenyaaf isin barattoota barsiisan immoo waan isin ibsu san maal jedhe waan jedhu akka adurreen hantuuta eeduutti qabuu qabdanii jechuudha. Akka adurreen hantuuta eeggattee qabdii miti isinillee waan barsiisan asiin jedhu daftanii qabachuudha qabdanii jechuudha. Kanaaf barsiisan keessan yeroo kamiyyuu jechuudha barsiisan isin barsiisu akka ibsaati jechuudha. Barattoonni isin immoo maalidha akka ampuulii ta'uu qabda. Akka ampuulii ta'uu qabda jechuudha. Maaliif ampuuliin ibsaa irraa ibsaa inni beektan ifa gama ibsaa irraa ibsamu jechuudha. Isarraa calaqqee saniin maali ta'eeti ampuuliin iftii miti calaqqee saniin ampuuliin iftii jechuudha. Kanaaf akkasumas isinis barattoonni gaafa barsiisan waan tokko asii dubbatu akka ampuulii sanaatitti akka ampuuliin ibsaa irraa calaqqee ibsaa san irraa fudhattee ibsa ifaa kennitu sanitti isinis waan barsiisan dubbatu san irraa hubattanii qayyabachuu qabdanii jechuudha. Hubachuu qabdanii jechuudha. Eega qayyabattanii booda immoo maalidha? Ibsuu danda'uu qabdan jechuudha. Akkasii miire? Gaafii nuti amma ibsaadhamu ampuulidha. Isin ampuulii? Ampuulii 350 ampuulii saniititti jechuudha. 350 bitamnaa jechuudha. 350 akka ampuulii saniititti calaqqee gaggeessitanii jechuudha. Miti akka ampuulii saniititti maalidha? Akka ampuuliiti malee ampuulii miti jechuudha. Ampuulii miti akka ampuuliiti malee ampuulii miti jechuudha. Barsiisaaleen ibsaadha malee akka ibsaati malee ibsaa jechuun miti fakkeenyaaf kun argite. Kanaaf akkas ta'uu qabdan. Kanaaf barattoota isin galee miti ampuulii sanaa ta'uu qabdanii jechuudha. Kaleessa mootu waa'ee lakkoofsa raashinaalii ilaallee turre. Lakkoofsa raashinaalii ilaallee turre jechuudha. Waa'ee lakkoofsota raashinaalii ilaallee turre. Kanaafuu odoo barnoota keenya operation of rational number kan jedhu kana qooyyaboota lakkoofsota raashinaalii osoo ilaallee dura mee barnoota keenya kan arginu nu yaadachiisu. Rational number hiika isaa ilaallee turre jechuudha. Eeshi. Raashinaal lambar jedhama. Aan baa gubbaa teessee jechuudha. Okay. Akka baddeen gadda nu dubbitanitti barsiisaan ibsaadha barataan immoo ampuuliidha nu jettan. Asitti kunoo ampuuliin takka gubattee jirti. Gubattee? Ampuuliin gubattee? Qoxaarii dhaamsinaa qoxaarii. Hin jirtu ampuuliin ifaa jirti. Qoxaarii dhaamseen dhufe amma. Kanaaf barnoota keessan qofa sordofa ampuuliin gubatee tokko hin jiru. Kan mugee reefu kan isin jee qoxaariin ampuuliin gubatte kan jettu isaa jechuudha. Isaa sirriitti mugee waan ta'eef ampuuliidha waan nu jettee barataani isaa gubee isaa gubate. Imuge jechuudha. Imuine. Isaa gubate. Imuine. Haawus gubattee barate. Anamboolii. Ampuulii Imuine akkanumatti hin taa'u jira. Baay'ee ta'e barattoota ampuulii jechuun akka ampuulii ta'a jedhe malee ampuulii jechuu isin miti. Ampuulii isin jechuu miti. Akka ampuulii sanitti ta'a jedhe na hordofaa jedhe malee mugaan jennaan maamu daawwat kai bai barataa mugun barbaadu tokko keessa kana booda kai bai.